Oromoon yoo aadaa fi eenyummaa isaan boonu aadaa sirna gadaatii yeroo boonu kan isaa eenyummaa isaatiin malee maqaa akkas ollaarraa ergifatee miti. Guddifachaa wayitii na dhageessa kanaan booda mooraa kana keessa shamarran qofaatu galayyuu. Mee fidi shamarran tas keessatti hin galtu. Akkam? Atoo eenyumee maqaan kee? Caalaa Fufaa Abdii Borii Ifa Ganamaa Argaa Fullaasaa Galgaloo Oromoo Baarentuu Tuqaa jedhama. Otuma du'a ta'ee iyyuu itti mallatteessatan hunduutu jechuudha miti. Qabite gad. Akkam ta'uu jammaree namichi. Bollaa maal? Ammaa kaasee. Qola kamirraayyuu bahee. Dammee kana laalimee mana kana kireessuufan beeksisa baasee dhufe. Sanuu kan qaala'insa isaa too beekte. Kan qaala'insaa maal odeessaa? Lubbuu namaa malee kan rakkasa maaltu jira? Dhugaa kee jette. Maal kana qofaa jetta? Waanuma uummanni keenyi hanqina xaawwatiin ta'aa jiru ma dhageessa? Qotee bulaa dararuun of dararuudha. Yaa Waaqayyooti dafee furmaatuma kenna. Otuma qotee bulaa kanaan hin qoosnu ta'e qoosaan isaanii gaariin ta'u. Maal kunoo? Seerri mana kiraa akkanatti baafamu maal dambiin kun kitti? Damme seera haaraan baasayyuu ta'uu banna. Na dhageessa kanaan booda mooraa kana keessa shamarran qofaatu galayyuu. Maal? Mee fidi. Shamarran tas keessatti hin galtu. Akkam? Hin galgala? Fidi boodda. Mee abbaa gadu laalla. Laalla. Akkam jedhan siriisa? Maal yaadeetu dubara kana? Haadha tokko gabbaan barbaadde seera isaatti yoo bulti taateef.
Maal barbaadde? Mana kiraa barbaanne. Mana kiraa barbaaddanii? Jira goota. Laaltanii? Hubachiisa. Namoonni mooraa kana galuu barbaadan afaan Oromoo dubbachuu fi Oromoo ta'uun dirqama ta'uu isin beeksifna. Dabalataanis seeraa fi dambii mooraa kanaa keessa jirutti buluun dirqama ta'uu beekee itti waliigalee mallatteessuun akka ta'e isin hubachiisna. Akkamitti tokko kana dubbisiin gallee garuu? Bakkiin ta'u namitti qollafamtu wayi. Isin yoo immoo dubbataa kana inni iyyuu akka kana jedhee qulqulleessitu ijoollee Oromoo fi galchuu barbaade. Maal goone kun namitti kun amma jiraachiste. Waan mansiin jedhu Dubbistanii? Eeyyee dura manuma kireeffamu arginaa nama gammachuudhuma dhufnee achi jala jiru inni ilaalee dhiifama. Amma garuu bannee ilaallanneerra. Kuttaa mee siqa. Yeedame luukii sannaa fidime. Eenyu maqaan kee? Zallaqeen jedhama. Maalati? Eessa dhuftee tofi? Jaraa hiikoy. Ofin taatu edi. Jaraa hiikoy. Haara lakkii. Achi na fuudhikaa. Samii ammas araa jettee namti kun. Namti na sitti maan jiraa? Ati hin taatu. Mooraa kana keessaa naa bahe. Lakkeen Oromoodha bar maaliif akkas na gootu sanyii baaree tumsaa fa'a sanyii lamoo qilxuu fa'a. Oromoon yoo aadaa fi eenyummaa isaan boonu aadaa sirna gadaatii yeroo boonu kan isaa eenyummaa isaatiin malee maqaa akkas ollaarraa ergifatee miti. Guddifachaa wayiitii ati. Lakkeen Oromoodha bar. Na dhageessa. Oromoon akkas eenyummaa isaa dagachuu hin qabu. Ani fakkeenyaaf sanyii garasuu dhukiiti. Maqaan koos eenyummaa koos hiddi koos Oromoodha. Na dhageessaa? Kanaaf ati maqaa kana yoo jijjiiratte malee mooraa kanatti galtee kireeffattee jiraachuu hin dandeessu. Atoo eenyumee maqaan kee? Caalaa Fufaa Abdii Borii Ifa Ganamaa Argaa Fullaasaa Galgaloo Oromoo Baarentuu Tuqaa jedhama. Maalumee akkam jettee dha naree dhumee ilmate. Caalee ammayyuu sanyii koo kana Oromoon. Amma mee gara dambii fi seera mallatteessutti seenna. Isa guddifachaa kanatti kennitu. Ani kanan jedhume nam mata dureedhuma ishee ilaalu maal taatan ijoollee. Otuma du'a ta'ee iyyuu itti mallatteessatan hunduu jechuudha miti. Amma mee dambii fi seera isin ammatti mallatteessitan isiniin dubbisa. Ani ergan sassaabamee marmaramee mana isaaniitti galee isaanitti of kennee waan isaan godhan ta'een aarsaa kamuu kaffaleen nan jiraadha.
ija kun mana namaas ta'e gara namaas hin ilaalu. Ol diinqa keessas hin ilaalu. Qabi jira keessa. Ol gola keessa hin ilaalu. Akkam ta'uu jammaree namichi golloo maal? Maali garuu mannicha keenya ta'amoo? Maal sitti ta'e? Abbaa mooraa malee nama kan biraa hin dubbisu. Yoo natti dubbatan iyyuu garagalee hin ilaalu. Ittis hin dubbadhu jedheen mallatteesseera jedhu. Amma yeroo waadaa itti gallu ta'a. Harka keessa ol kaasa. Ammaa kaasee gola kamirraayyuu bahee mooraa kana galeera. Kanaafuu lammataa amala koo duraan qabu jijjiirradhee jettu. Jira amala koo duraan qabu jijjiirradhee osoo homaa fidee hin dhufiin irra deebina shemma irra deebina homaa fidee osoo hin dhufiin qofaa kiyya nan jiraadha yeroo mara gara kamiyyoo otoo hin ilaalin haadha mana namaas ta'e intala namaas otoo hin ilaalin haadha mana namaas ta'e mana namaa otoo hin ilaalin intala namaas otoo hin ilaalin yoo nu dubbisan iyyuu hin dubbifnu jedhee waadaa galeera. Kuma 2,500 irraa maali waan mateelli irraa nuun ilaaltanii isin? Ijaan ilaaluu miti maallaqa irraa nu ilaalaa jechuu keenya malee. Akkam dubbatti? Dabbi!